Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Guyyaa har'aa tana baankileen Itoophiyaa keessatti argaman sharafaa qarshiilee biyya alaa meeqaan akka sharafaa oolan viidiyoo kana keessatti argattu. Kanaaf hamma dhumatti turtiin wajjin taasisaan affeerraa kooti. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana like share gochuudhaan yaada yoo qabattan ammoo komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jedha. Akkuma beekamu torbeedhaan yeroo tokkotti baankileen Itoophiyaa keessatti argaman sharafaa qarshiilee biyya alaa meeqaan akka sharafaa oolan chaanaalii kanarratti argattu waan ta'eef odeeffannoo babbareedaa kan biizinasii wajjinis wal qabatan chaanaalii kanarratti waan jiruuf subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan irra deebi'ee isin yaadachiisuu barbaada jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana qarshiilee biyya alaa kan Itoophiyaa keessatti sharafamaa oolan keessa baay'ee guddaa kan ta'e diinaara Kuweetii jedhama. Diinaarri Kuweetii tokko guyyaa har'aatti qarshii 167 fi saantiima 38 bitamaa oole jechuudha. Kan itti gurguramaa oole immoo qarshii 170 fi saantiima 70tti kan gurguramaa oole jechuudha. Viidiyoo kana keessatti waa lama qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Inni tokko gatii ittiin bitamaa jiruu fi kan itti gurguramaa jiru. Garaagarummaan kan ittiin bitamuu fi kan itti gurguramaa jiru yoo isiniif ibsu, kan itti bitamaa jiru baankiin maamilarraa qarshii biyya alaa kana meeqaan akka bitaa jiru, meeqaan akka gara qarshii Itoophiyaatti jijjiiraa jiru yoo ta'u, kan gurguramaa jiru immoo baankileen Itoophiyaa keessatti argaman immoo qarshii kana meeqaan maamila isaaniitiif gurguraa kan jiru. Namoonni dhimmoota garaagaraatiif gara biyya alaa deemuu yoo barbaadan doolaaras ta'ee yuuroos ta'ee paawundii qarshiilee biyya alaa barbaadan akkaataa biyya deeman saniin bitatanii deemuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf kan itti gurguramaa jiru isa ilaalchisa jechuudha. Egaan doolaarri Ameerikaa tokko immoo baay'ee dabalee jira. Kan torbee darbee irraan yoo wal bira qabnee ilaallu qarshii 50 fi saantiima 79 bitame yoo ta'u, kan itti gurguramaa jiru immoo qarshii 58 fi saantiima 11 gurguramaa oolee jira guyyaa har'aa kana. Paawundiin tokko immoo qarshii 68 fi saantiima 1 yoo bitamaa oolu, qarshii 69 fi saantiima 43 immoo kan gurguramaa oole ta'uu isin beeksifna. Jibuutii Frank saantiim qarshiin Jibuutii tokko immoo qarshii saantiima duwwaa tuqaa 28 kan bitamaa oole yoo ta'u, saantiima duwwaa tuqaa 29tti immoo kan gurguramaa ooledha. Qarshiin Jaappaanii tokko qarshii saantiima duwwaa tuqaa 44tti sharafamaa oolee, kan gurguramaa oole immoo saantiima duwwaa tuqaa 45 maamilaaf gurguraa oolan baankileen Itoophiyaa keessatti argaman. Doolaarri Kanaadaa tokko qarshii 39 fi saantiima 85 bitamaa yoo oolu, qarshii 40 fi saantiima 65tti immoo gurguramaa oolee jira. Doolaarri Kanaadaa tokko immoo qarshii 36 fi saantiima 64 yoo bitamaa oolu, qarshii 37 fi saantiima 36 immoo gurguramaa oolee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya, sharafni amma an isirratti isiniif dhiyeessaa jiru kun baankilee Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa meeqaan akka bitamaa jiruu fi meeqatti ammoo akka gurguramaa jiru kan ta'e ilaalchisa jechuudha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee karaa seeraan alaatiin gara biyya keessaa yeroo erganitti qarshii baay'een jalaa hatamaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Kanaaf namoonni karaa seeraan alaatiin qarshii keessan gara biyyatti ergaa jirtan irraa of qusadhaa isiniif jenna. Bu'aa xiqqoodhaaf jedhanii qabeenya yeroo dheeraa hojjetanii dafqatti dhangalaastanii fixan karaa seeraan alaatiin erguudhaan immoo baay'ee miidhamuu dandeessu isiniin jechuu barbaanna. Qarshiin Indiyaa ruupiin tokko immoo saantiima duwwaa tuqaa 67tti bitamaa yoo oolu, duwwaa tuqaa 69 immoo gurguramaa oolee jira. Qarshiin South Africa Rand jedhama. Randiin tokko guyyaa har'aa qarshii 3 fi saantiima 29 bitamaa yoo oolu, qarshii 3 fi saantiima 36 immoo gurguramaa oolee jira jechuudha. Keeniyaan shilingiin Keeniyaa tokko qarshii saantiima duwwaa tuqaa 45 bitamaa yoo oolu, haala wal fakkaataan duwwaa tuqaa 45tti gurguramaa oolee jechuudha.
Gara biyyoota Arabaatti yoo deebinu immoo riyaalli tokko kan torbee darbeetiin wal bira qabne yoo ilaallu hamma tokko dabalii guddaa agarsiisee jira. Innis riyaalli Arabaa tokko qarshii 13 fi saantiima 54 yeroo bitamaa jiru qarshii 13 fi saantiima 81tti immoo gurguramaa oolee jira jechuudha. Diraamiin tokko qarshii 12 fi saantiima 51 yeroo bitamutti qarshii 12 fi saantiima 76 immoo gurguramaa oolee jira jechuudha. Kun kan ilaalchisu namoonni biyya alaa turtanii gara biyya keessaa yeroo galtanii ammas deebitanii gara biyya biraa deemuu barbaadan yeroo baankii deemtanii bituu barbaadan gatii bittaa amma ani asirratti isiniif dhiyeesse kanaan bitachuu dandeessu jechuudha. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin koo kan torbeedhaan dhiyeessu kan sharafa biyya alaa irratti xiyyeeffatu kanarraa kana fakkaata. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Akkasumas yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Chaanaalii kanarratti wantoota biizinasiidhaan wal qabatan akkaataa hojii itti uumachuu dandeessanii fi biyya keessa yoo galtan ammoo daldala akkamii akka hojjetu barbaaddan tajaajila tokko tajaajila adda addaa waan isinii dabarsinuuf chaanaalii kun subscribe gochuun waan baay'ee isin fayyadanuuf subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Like, comment, share gochuudhaaniif akka namoota hedduu bira ga'uuf nuuf taasisaa isiniin jecha qophii koo kan guyyaa har'aa asuma irratti raawwata. Horaa bulaa, deebanaa, fayyaa ta'aa.